السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرت والدكتور في كذا كنا قسم كمان ما عندي في سنة بكجتني نجينا في سنة حاجة تسنين يجا السيادة القومي كبدي سنين بفيرا شير لايك سبسكرايب وشوني يجا بيسا هذا كيسا كومنتي يرنا ورئيسا سنين جنا نجنا رغدا قسم يعني أنا رغبتني سنين بفيرا نجيب واي شمران كنا لازم برصة القومي كبدي الفجرة كاد مدك عن اللين برصة مدان اللين برصة هو يجيرا نهجرو مثل الرأي القومي هنا نفكاتو يبتشو وربادو شمران تينا كجرين بينا ما يسيجيب كجرون بينا ما سمو يسيجاد كياني ميكا جرين بينا ما كان كيسد لكني ميكا يسيمو دزمانكاتي جنا هركان يفرد كيفتو شمران تنيني في يادة القومي كبدي koda allatti ni fudhattu akka jedhan sani isin shamarran teenya jaalala jedhaa ka bakka hin taane ooltan jaalala jedhaa ka bakka hin taane argantan ka rakkoon meeqa isin hin muudatu ka jaalattaniyyuu jaalala sanuu galmaan hin gahan ka har'a ilmoo qabattanii garanaan tokko garana ilmoo qabatee ilmoo waliin akkana ta'e garanaan jaalallee kiyyanarraa fudhatan of ajjeesuu deema yeroo dhiqsii dhuftan garanaan abbaa manaa kiyya akkana naalaa godha kanuma haasaa kanaa hundaa wanti isin gahe tokkoffaa isin ofii bakka kana of geessan ofii iddoo kana of geessitan tokkoffaa nama tokko jaalachuun duratti uma jaalattaniif hin beekan jaalala jecha dhageettanii achi deemtanii jaalattanii rakkattan maaliif nama tokko jaalachuun duratti maal isaa jaalatte maaliif jaalatte mee bareeda isaa laaltee jaalatte moo mallaqa isaa laaltee jaalatte moo yaada isaa laaltee jaalatte moo maal isaa laaltee jaalatte nama tokko jaalachuun duratti jaalala gurraan dhageettanii fiiddanii bira geettanii osoo galmaan hin gahin karaa haftanii ofiiddee karatti rakkoo meeqa muudattanii hafuun duratti maali jaalalli kun tokkoffaa jaalala jechuun maali kanaa isin gadeera jalqaba osoo hawwata kan beerin akka nama ija hidhaniitti gara tokko fiiddanii kaatanii booda rakkoo meeqa keessa dhaltanii gizee isin of yaadattanii gizee isin of argitaniif wanti hunduu bakka san hin jiru. Kana waan ta'eef tokkoffaa nama tokko jaalachuun duratti waan jaalattaniif beekaa maaliif akka jaalataartan nama kana sababa inni maal ta'eef jaalataartan sababa inni sabboonaadhaa sababa inni sabboonaa ta'eef sababa inni bareeduuf sababa inni amala gaarii qabuuf sababa inni dhufee ajandaa ho'isiisee haasa'eef bakka kana wanti nama tokko jaalataniif moo maaliif jaalatan kana tokkoffaa sammuu teessan keessa kana beekuu qabdanii jalqaba itti aansitanii nama kana jaaladhe ulaagaalee an godhuu qabu maali erga nama kana jaaladhe wanti an gochuu qabu maali wanti narraa eegamu maali mirgaa fi dirqama keessan beekuudha nama tokko hin jaaladhettanii itti seentanii duruu mirgaa fi dirqama keessan beekuudha har'allee fiiddanii bakka sallatanii bakka sanii mul'attan borollee fiiddanii bakka sallatanii bakka sanii mul'achuun faayidaa hin qabu. Ammas dhiira jijjiiruun faayidaa hin qabu. Sammuu ofii yoo jijjiiran faayidaa hin qabu. Sammuu teessan jijjiiruufoo gorsa ilmi namaa jedhu tokko dhagahu yoo hin beekne ka beeku irraa baratu olamaan isin haasa'e dhageettan xiqqaan isin haasa'e hin dhageettan amma akka ibaluutti sirbinaa morma nama jalliftii jedhe mammaaksa Oromoo akka ibaluu sanii taanaa miti hinkim ibaluun isin laaltanii yookaan fakkeenya godhanneettan jiraachuu danda'a yookaan namni gaarii jiraachuu danda'a akka nama gaarii san ta'uufoo ati tokkoffaa ofii nama gaarii ta'uu qabda akka nama saniitti jiraadhaa adeemsa nama sanii irra deema kaayyoonni sun deema hojjette tokkoffaa ulaagaalee sirraa eegamu gootee gaafa ulaagaalee san guuttattee nama tokko jaalatte saa bakka jireenyi kan jee siif sirraa hoo danda'a jireenya bareedduu keessa jiraachuu dandeetta jireenya gaarii keessa jiraachuu dandeetta
osoo ofiiyyuu karoora takka hin qabne osoo ofiiyyuu waa karoorfattee lafaa hin qabne jaalaluma jecha gurraan dhagahanii yoo itti fiiganii booda rakkoodha. Booda nama meeqarra ba'aa taata? Maatii kee irra ba'aa taata? Hawaasa irra ba'aa taata? Ofii silaa maqaa yoo of balleessite rakkoo si duubaan dhufu rakkoo isin duubaan dhufu osoo hin beekne tama kallattii ofa kuusan qabattanii hin fiigne tokkoffaa shamarran ta'e. Ani kana dhibu keessattuu mee warra bultii ijaarrattee bultiin jaraa yookaan diigamtee jette haa ta'uyyuu haa ittiillee yookaan akkaataa qabannaa jiraallee haa wal diduu akkaataan qabannaa jedhaa itti qabattellee san rabbitu beekaa akkaataa jarri walii itti jiraatan san rabbitu beekaa mee warri osoo hiika hidhatiin fa'a jaalallee kiyyattanii hoggaa jahaa torba waliin jiraatanii booda galgala akkana taane immoo akkana ta'e jettan maan yaaddaniiti silaa si'iif bilbila keetii malee namni biraa hin beeku maatiin hin beeku sammuutamii yaaddaniiti akkana baatii haganaa waliin jiraatan hoggaa haganaa waliin jiraatanii galgala as baatanii akkana taane jettanii ija fuuldura miidiyaa gubbaa haasoftan maali? Dura eessa jirtan akka hoggaa haganaa hunduu? Wallaahi wanti keessa hedduu nama dhiba. Tokkoffaa nama tokko jaallachuun dura waan nama kana eessa isaa biyya isaa maalummaa isaa beekuun dirqama.